Fiigichi guddicha Itoophiyaa marsaa 23ffaa magaalaa Finfinneetti dilbata kaleessaa gaggeeffame irratti hirmaattoonni 45,000 ol irratti qooda fudhataniiru. Haala kanaanis atileetiin kilaba humna ibsa Itoophiyaa kan ta'e atileet Biniyaam Maharee dorgommii dhiirota kana yeggoonjifatu dhuunfaan kan hirmaate atileet Zannabaa Ayyalaa lammaffaa akkasumas kilaba Kooyyee Facceerraa atileet Jiraataa Leellisaa sadaffaa bahuun xumureera. Dorgommii atileetota dubartootaatiin immoo Malkinaat Wudduu kilaba baankii daldala Itoophiyaa irraa tokkoffaa bahuun yeggoonjifattu leenjisaa Hajii Adilootiin kan leenjitu Magartuu Alamuu lammaffaa akkasumas baankii daldala Itoophiyaa irraa atileet Takina Amaara sadaffaa baateetti. Dorgommii kana atileetonni dhiiraaf dubaraan injifannoo goonfatanii fi badhaasa birrii 200,000 mata mataan kennameeraafi. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee masaratii hawaasaa isaanii irratti yaada kennaniin fiigichi guddaa kun maqaa gaarii fi waloomina magaalaa keenyaa gama ijaaruutiin shoora olaanaa taphachaa jira jedhan. Gama biraatiin taphoonni gulaallii waancaa Awurooppaa bara 2024 biyyoota Awurooppaa garaagaraa keessatti tibbana taphatameen Faransaay garee kubbaa miilaa Jibraalaatar goolii baay'ee 14-0 mo'achuun yeroo jalqabaa fi baay'ina goolii haganaatiin injifachuun seenaa haaraa galmeessiste. Tapha boqonnaa duraa goolii 7 fi boqonnaa booda 7 lakkaawame kanarratti gareen Jibraalaatar taphataa isaanii tokko kaardii diimaa dhabanis tapha gaarii taphachuu cimina isaanii agarsiisaniiru. Tapha kana duraa Faransaay ramaddii jirtu irraa darbuu ishee kan mirkaneeffatte yoo ta'u taphattoota ishee ciccimoo hiriirsisuu irraa of hin qusannee ture. Taphataan cimaa sarara fuulduraa Faransaay Kiliyaan Impaappee goolii 3 galchuun haatirikii hojjeteera. Akkasuma taphataan umurii xiqqaa Waaraan Zaayer Emeerii boqonnaa duraa taphattoota goolii galchan 7 keessaa tokko ture. Haala kanaanis umurii isaa waggaa 17tti erga bara 1914 as taphataa umurii xiqqaa Faransaayif taphatees ta'eera. Haa ta'u malee taphataan kun tapha isaa jalqabaa irratti goolii lakkoofsisuus miidhamaan dirree keessaa bahuuf dirqameera. Walumaa galatti Faransaay tapha kanarratti yaalii gooliif ta'an yeroo 39 Jibraalaatar irratti taasisteetti. Jibraalaatar garuu tokkollee yaalii goolii otoo hin taasisin taphicha goolii 14-0 akka xumurtu ta'eera. Bulchiinsa Biriteen jala kan jirtu Jibraalaatar fiixee kibba Ispeenitti argamti. Baay'een uummata ishees 32,000 ol ta'uu ragaaleen arganne ni mul'isa. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Naggasaa, Stookholm, Siwiidin.